beektu nawamte jaalatte mali nibsu sanaaf du'atti ooflatte dhugaa keen alaaree yamaddaga addisa waa'ee keessa. Macaafa qulqulluu keessaa wangeela Maatiyos 28 lakkoofsa 19 irraa kaaneetu hanga dandeenye ilaalla. 28 19 20 kitaaba qulqulluu keessanii fi yaadannoo keessan wal duukaa nan dubbisa akkas jedha. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatii fi Ilmaatii kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphaa. Isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin jira. Isaaniin jedhee ameen. Akkas jedha. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatii fi Ilmaatii kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Isaaniin jedhee jira. Isinii wajjinan jira. Isaaniin jedhee jira. Sagalee kanaaf yeroo gabaabaa kana irratti dubbadhu. Waaqayyo yeroo hundumaa si wajjin waan jiruuf adeemsa kee addaan hin kutin jedhee dubbadha. Yeroo hundumaa si wajjin waan jiruuf adeemsa kee addaan hin kutin. Namoota Waaqayyoo cinaa yoo qabaattan namoota Waaqayyo yeroo hundumaa si wajjin waan jiruuf adeemsa kee addaan hin kutin jedhaatu dubbadha. Adeemsa kee addaan hin kutin jedhaanii kaa. Waaqayyo si duukaa jiraatti jedhaanii. Namni si duukaa jiru yoo ta'e Waaqayyo si duukaa jiraatti jedha. Jabaa caalu Waaqayyo si duukaa jiraatti jedha iyyaati. Kanaaf adeemsa kee addaan hin kutin jedhaanii. Danchuu. Wangeela Maatiyos 28 lakkoofsa 19 irraa kaanee gaafa laallu 19:20 ergaa Gooftaa Yesuus bartootaaf kennu agarra. Ergaan kun ergaa bartootaati. Ergamoota Waaqayyootti kan dubbatu Gooftaa Yesuus maalitti jedha ture? Biyya lafaa guutummaan deemaati. Itoo hin daangessin iddoo akkasiituutti hin jedhin biyya lafaa guutummaan adeemaati. Waan nama itti dubbate isa laalla. Maal jedha ture? Baarraa kaabarraa kibbarraa lixarraa biyya lafaa guutummaan adeemaati. Namoota argattan hundumaa barsiisaa jedha. Namoota argattan hundumaa maal godha? Barsiisaa. Ilaalas barsiisaa jedha. Maal jedha ture? Biyya lafaa adeemaati. Tokko adeemaa. Lagatani adeema kana jechuun jechuudha. Namni yeroo adeemu guyyaa guutuu nama adeemaa jiru. Sa'aatii 12 duwwaa qaba nama adeemuudhaaf. 12 keessaayyuu yoo baay'ate guddaadha jedhame namni kan inni adeemu sa'aatii 10 booddee 11 12 namni gara mana isaatti adeema. Mana isaatti gara adeema. Maali yoo jenne galgala waan ta'eef Gooftaa Yesuus garuu jedhe adeemaa. Ilaagatani adeemaa. Aduu yoo dhiyees yoo bari'ees yoo dukkanaa'es yoo ifes yoo roobes yoo caames yoo gammachuun jiraates gaddi jiraates yoo beeloftanis yoo dheebottanis maal ta'a? Adeemaa. Eessaa lafanis dargee hundumaa adeemaa. Na dhuqaataa. Ergaa jabaaf keessaa qaba. Adeemaa. Yeroo deemte keessatti Yesuus dhaabadhaati
wantoota adda addaa godhaa jirre dhaabadhaati waan garaa garaa isaa jirre tokko barsiisaa barsiisaa warri isin argatan hundumtuu haa baratanii waa haa baratan maal kaleessa maal keessa akka turan baratanii keessaa ba'an kaleessa maal godhaa akka turan baratanii keessaa ba'an kaleessa cubbummaa rakkate baratanii keessaa ba'an kaleessa jallinni maa rakkate baratanii keessaa ba'an barsiisaa keessaa baasaa gooftaa Yesuus wajjin deemi waan sira rakkisu keessaa harki Waaqayyoo si baasaa maal godhaa adeemaati barsiisaa adeemaati isitti tola baay'ee adeemaati barsiisaa namni yeroo baratu wanti inni kaleessa godhaa turee fi wanti ishee kaleessa godhaa turte sun gaarii akka hin taane addaan baasu barataa maaliif barattu maaliif daa'imoota ijoollee maaliif mana barnootaatti ergine yoo jenne akka isaan waan hin taane keessaa baane akka isaan wallaalummaa keessaa baane barattoonni kan mana barumsaa deemaniif dhimma biraan barsiisaan kan inni chookkii baatee bilaakboordii bukkee dhaabatuuf dhimma biraan barataan baratee akka geeddaramu sammuun isaa akka geeddaramu sammuun isaa akka geeddaramu wallaalummaa doofummaa gadhummaa akka isheen dhiiftu akka dhiisu barsiisaan maaliif barsiisa miindaa duwwaa dhaabbate barataan sun sammuu gaariitiin baratee bor iddoo guddaa akka ga'u bu'aa akka buusu abbaan koosii akka ta'e jedhuuf kanaaf Yesuus Kiristoos ergamoota ammaa jedhame adeemaatii barsiisaa adeemaatii barsiisaa hafuurri Waaqayyoo keessatti dubbata adeemaatii barsiisaa hidhaa seexanaa keessa kan jiru yeroo baratu keessaa ba'a waaqa tolfamaa adda addaa kan waaqessaa ture yeroo baratu keessaa ba'a. Thank you Jesus. Thank you. karaa jallaarra fiigaa kan ture gaafa baratu keessaa ba'a. Ituun beekin cubbuudhaa wajjin kan walii galan yeroo baratan keessaa ba'u. Yeroo isaan keessaa bahan inni isaan miidhaa ture hundumtuu lafattafaa deemu. Dhukkubni lafattafaa, du'i lafattafaa, hidhaan seexanaa lafattafaa, iyyummaan lafattafaa, rakkinni lafattafaa, dhiphinni lafattafaa. Isaanoo keessaa ba'a adeemaa. Ameen jedhaa gaayyaati. Deemaas hojii Waaqayyoo keessatti, waamicha keessatti Waaqayyoo wajjin deemaas. Gufuun jiraatus, rakkinni jiraatus, danqaan jiraatus hafuurri Waaqayyoo keessaa si baasaa adeema. Cari jedhinaa hojii Waaqayyoo keessatti cari jedhinaa ergaa keessa fiixaan baasuudhaaf inni si rakkisu nafaa ati garuu inni rakkatu keessaa baata. Inni si dhiphisu nafaa ati garuu inni dhiphatu keessaa baata. Maal godhaa? Keessaa baata. Adeemaati maal godhaa? Barsiisaa. Lammaffaa barsiisaa. Tokkoffaa maal godhaa? Adeemaa. Lammaffaa barsiisaa. Ameen. Maal godhaa? Barsiisaa. Abboommi Yesuus kun hin baane ergamoonni mana ba'uuf qophaa'aa jiru. Ganaa kennaaf jira Yesuus Kiristoos. Borbaanii akka isaan hin dhaqqabneef akka rakkanneef borbaanii maal godha akka jenneef waan qajeelaatti maal waan isaan borgochuun isaa irra jiraatu akka isaan ba'anii maal godha maal hojjennaa maal dubbannaa akka jenneef waan isaan borgoran yerooti adeemsa kee gooftaa dhugaatti fuftu waan diinni kee borgon bara gargon jedhutu gon dafnoo borii gon har'a Waaqayyo dubbatee xumuree ijaan seenessee miila kee bira dabarsa. Dhageesseettaa waan inni borgonu jaboolii godhu waggaa har'aa godhu jalamaan har'aa godhu har'a xumuree seenessa Waaqayyo. Yerootu maal gootu adeemsa kee itti fuftu bariis nabraaftanittu adeemsa kee itti fuftu yeroo bal'aa qabnu adeemsa kee maal gootu
Kanaaf nama sun duukaa jiru waaqayyo sun duukaa jira adeemsa keetti addaan kutee jedhaanii. Moota hedduun na duukaa namni hin jiru qofaa kootii ofiin jettan waaqayyo sun duukaa jira. Eenyu sun duukaa jira? Ameen. Maal jedha ture? Irraa keessatti adeemaati maal godha? Barsiisaa isa sadaffaa maal jedhatu? Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti maal godha? Isaan cuuphaa. Isaan cuuphaa. Maali cuuphaan? Ishee turbaanee bira. Isaan cuuphaa. Warra deemtanii warra barsiistanii maal godha? Cuuphaa. Ergasii booddee kin cuuphame jechuun maal jechuudha? Waan sadii afurii himaa yeroo bira gahu. Kin cuuphame jechuun Yesuus Kiristoosiin wajjin ilmaaf abbaa, Yesuus Kiristoosii wajjin intalaa fi abbaa ta'an jechuudha. Miniingi biraan qabu kun. Ilma Yesuus intala Yesuus ta'uu ishee mirkaneeffattee jechuudha kun. Cuuphaan gati jabeessa. Yoo laalle tokkodhee waaqayyo dhala namaaf kan kaa'e cuuphaadha. Cuuphaa booddeedha. Wanti hundumtuu kan dhufe. Wanti hundumtuu kan dhufe cuuphaa booddeedha. Sana dubbachuuf yeroo narkise irra rasasti mal. Wanti hundumtuu cuuphaa booddeedha. Ganaa maal jedhee? Dhaqaati maal godhaa? Erga barsiistanii booddee maal godhaa? Cuuphaa. Cuuphaa maal godhaa? Achumatti gataa bira darbaa jedhe. Achuma kaa bira darbaa jedhe. Maal godhaa? Duuka buutuu koo godhaa jedhe. Eenyu duukaa bu'anii? Na duukaa? Eenyu jedhaa jira? Gooftaa Yesuus. Eenyu duukaa bu'anii? Iddoo sanatti hin deebiin, cubbuutti hin deebiin, dadhabbiitti hin deebiin, hojii kaleessaatti hin deebiin, amala kaleessaatti hin deebiin, waan kaleessa eeggatan godhaatota hin deebiin. Maal godhan? Isa achuma ka'anii iddoo sanatti obbiraa kutanii ana duukaa bu'anii. Ana duukaa bu'anii ani immoo maal godha? Isaan gubbaatti waan kaleessa isaan rakkisee, waan kaleessa ba'aati ta'ee, waan kaleessa gadi isaan qabee, waan kaleessa isaan boosisee, gatii kaleessaa yeroo isaan naa wajjin bu'an waan haaraa isaanii gochuu nan jalqabaa Yesuus. Har'a booddee daa'imootaaf warra gurguddaa cuumamaa jirtaniif amala kaleessaa jireenya kaleessaa isin biraa hambisee waaqayyo daa'ima waan beekneefis isin warra waa beektaniifis kanaa booddee waaqayyo isin gubbaatti waan haaraa jalqabaa. Namni dhagee yoo jiraate namni dhagee yoo jiraate namni dhagee yoo jiraate I'm sorry. Ataane nabraa hin dhagaartu nabraa hin hafin ana duukaa nabraa hin hafin hin deebiin narraa addaan hin bahin na duukaa bu'ani ani immoo isaanan milkeessa na duukaa bu'ani ani immoo waan haaraa itti agarsiisa na duukaa bu'ani ani immoo bu'aa ba'ii isaanii waan qixxeessa. Yesuus Kiristoos wajjin muutan waaqayyo waan kaleessaa si irraanfachiisee hojii haaraa si jalqabsiisa. Barsiisaa deemaa, barsiisaa cuuphaa jedha. Ergaa Yesuus kun isitti tola deemaa waan baatan deeman qabu. Barsiisaa waan barsiisan barataniiru. Cuuphaa ofii isaanii cuuphamaniiru. Deemaa deemsa barsiiseera. Barsiisaa waan baratan waan barsiisan barataniiru. Cuuphaa ofii isaaniitiin cuuphamaniiru.